Arjabni ilmi namaa jabaateetiin baagiddu galeensaa keessatti Gaazaa Libaanoosiif akkasuma kutaawwan garaagaraatti waladhannaa waraana lamaa gidduutti lammiileen siviilidhaa dhumuu yeroo argamanitti har'a onkololeessa 31 taateewwan baagiddu galeessatti raawwataman kan isin dhageessifnu Caayaa Niwus Teekinooloojiirraa maddeen miidiyaalee maadheeffatanii fi viidiyoowwan garaagaraa akkasumas iccitiiwwan itti ba'aa waraana kana garamitti deemaa akka jiruu fi taphni shoora Ameerikaaf diraamaan isii yeroo itti saaxilamee fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ICJ Human Rights Watchiif dhaabbileen gurguddoon jaarmiyaa mirga namoomaa hundi kan itti kollaabsi yookiin ammoo hokkolan ta'utu himamaatii jira. Maddeewwan ijoo oduu keenya jalqabaa Hamaasii fi Israa'eel akkasumas dhumaatii siviilota Gaazaa keessatti argamanii fi yaaddoo waraanaa addunyaa haleellaa Hizbollaa fi bulchiinsa haaraa Naayib Qaasim qophii haleellaa Iraan guddicha Raashiyaa Yuukireenii fi baagiddu galeessaa rarraga siyaasaa addunyaatii fi qofiinsa filannoof yaaddoo gurguddoo filannoo Ameerikaa torbee dhufurratti qabamu fi dhokachuu Benjamin Netanyahu haleellaa xiyyaara guddaa F-60 fi hiree biyyoota Arabaa kan jedhan balballoomii keessatti kan galaalchan ta'anii akkasumas Iraan tarkaanfii gurguddaaf qophaa'uu ishii ragaawwan saatalaayitii fi CIA'n Ameerikaa argate Israa'eel daranuu kan yaaddesse ta'uu fi waraanni addunyaa garamitti deemaa jira addunyaa keenyaaf nagaa taasisu dhimbibbaa viidiyoolee kanaan gara oduuwwan ijoo keenyatti ceena. القسام مشاهد لاستهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شواظ. أفاد الإسعاف الإسرائيلي بسقوط صواريخ في 4 مواقع في معالوت ترشيحة. الأخبار التي وردت عن قناة 12 الإسرائيلية ونقلا عن الأجهزة الأمنية نتابع أيضا هذه الصور التي نشرها حزب الله لمشاهد استهداف تجمع مشاهدينا الكرام، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدم وجود خطوات دولية رادعة لإيقاف عدو الإنسانية المسمى نتنياهو أو أبناء أنت الداعم الوحيد للإرهاب، وأن الإدارة توجد في أضعف حالاتها. بايدن سيغادر البيت الأبيض وهناك احتمال أن يأتي Waraanni bahaa giddu galeessaa yeroo kamiyyuu caalaa addunyaa keenya yaachise jaarmiyaan mirga namoomaas ta'ee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii aangoo kan itti dhabee fi siviilonni akka baala bonaatti harca'uu irratti yeroo argamanitti ture. Beetul Alnahyaa keessatti darbiiwwan 4 kan qabu gamoon haadha ilmaan jahaadhaa guddisaa jirtu dubartoota 2 dabalateetiin siviilonni gurguddoon hedduun daa'imman reef dhalatee fi kanneen 98 ta'an keessatti calaafaman Ameerikaa shariikota Israa'elii dabalatee kan naasise ture. Haleellawwan kunniin qondaaltota Hamas kanneen hafanis adamsina maqaa jedhuun siviilota Gaazaa calaasaa jiraachuu fi paarlaamaan Israa'elis kan irratti wal dhabe isa kana ta'uudha maddeen galaalchaa jiran. Haleellaa Israa'eel kaleessa raawwatteen kan ka'e waliigalteen dhukaasa dhaabuu Qawaataritti eegalames cufamuudha maddeen gabaasaniitii jiran. Tarkaanfiiwwan gurguddoo keessattuu Gaazaa walakkeessatti Gediin Al-Aqsaa fi akkasumas mujaahidonni Filisxeemota walii galuudhaan fudhataa jiran lubbuu loltoota Israa'elii har'as 5 kan ajjeese ta'uudha kan Israa'el beeksifte. Haleellawwan taankota akkasumas merkebawwan beekama buldoozerota Israa'elii calaasuu fi humna diippoolee gurguddoo irratti rookeettii fi misaayilota dhukaasuun Hamas yeroo kamiyyuu caalaa cimee itti fufu miidiyaaleen gabaasaatii jiranii. Eenyullee osoo addaan hin fille misaayilota gurguddoon gamoo hundee jalatti kan haleelaa jirtu Israa'el dandeettiiwwan teekinooloojii qabduun siviilota Gaazaa duguguu bira dabartee keemikaalonni isiin fayyadamaa jirtu guyyaa kaleessa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin kan saaxilame ture. Haa ta'u Israa'el eenyullee nan gaafatu heerri na daangessuun jiru jechuun maqaa teessoo mootummootaa sun kan doorsisaa ta'uudha kan
Norwee, Kuubaa dabalatee biyyoonni hedduun dheekkaman. Kanaan wal qabateeti humnoonni diina baha gidduu galeessaa Israa'elitti ta'an dachaa dabaluu mala kan jedhan xiinxaltoonni miidiyaalee idilaa addunyaa Ameerikaafis dhiba ta'uun beekame jira. Biyyoonni gurguddataniif warri dureeyyiif G7 yookiin irree qabna jedhan lola kana dhaabuu wallaalan yookiin humna itti dhaban osoo hin ta'in fedhii isaanii ta'uudha yeroon itti xiinxalamaa jiru jiraachuudha maddeen miidiyaalee gabaasaa jiran. Haleellaa har'a walakkeessa kutaa Jabal Yaaftaan Alzaytuunitti Hamaas fudhateen loltoonni 5 Israa'el irraa ajjeefamu kanneen 9 ta'an ammoo madoo gurguddaadhaan miidhamanii hospitaala seenuu Al Arabiyaan gabaasee jira. Gabaasa Times of Indian har'a galgala gabaaseen wal qabsiise rookettiiwwan Hamaas kibba Israa'el irratti fudhates sibiilota 2 kan madeesse ta'uudha miidiyaaleen galaachuudhaatti argaman. Kanaan wal qabsiise Benjamin Netanyahuun cidha yeroodhaaf ilma isaatiif qabanis addaan kutuudhaaf yeroo dheeressuun beekame jira. هذا ونظم أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة مظاهرات أمام الكنيست في مدينة القدس للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين. ورفع المتظاهرون قدرت على الكلام هذا المقترح مقترح حظر الأونروا هو حكومة المجرمين هذه ضد غزة يجوعون الناس في غزة ثم يمنعون دخول ولكنه فشل لأنه كانت طبيعة الأرض تخدم يوجد وادي لكن عندما فشل لأنه عندما اقترب من القوزح مرتفعة وأرض مسيطرة وأنا قلت قبل قليل سمعتها بالأرض التعبوية وبالتالي الدفاع عنها يكون قوي جدا. الآن عاد في مناورته وقام بالدخول من شتولة من بين رامية وعيت سماحة السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. عن مراسل التلفزيون العربي تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء حيفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Benjamin Netanyahuun cidha yeroodhaaf ilma isaatiif qabanis addaan kutuudhaaf yeroo dheeressuun beekame jira. Haleellaawwaniif akkasumas yaalii ajjechaa Doonaald Tiraamp irratti taasifame tibba darbee akka Associated Pressiif Reuters gabaasanitti yaaliin ajjechaa Tiraamp irratti ta'e anaafis qophaa'e jechuun Benjamin Netanyahuun erga kaabinee ministeerota isaaniitiin mana marii irratti dhiyeessanii asi hedduuwwan qeeqanis sodaa gurguddaa akka qabuu fi Hizboollaan kana qabatamaan akka agarsiiseef manni Benjamin Netanyahu erga diroonii Hizboollaatiin haleelame asitti Benjamin Netanyahuun gara mana isaaniitti akka hin deebiinii fi baankarii yookiin holqa dhokannaa jalatti akka argaman Axios gabaaseeti jira. Buurri wal dhabdee Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaatii jiru yookiin Filisteemota deemaatii jiru Beetul Maqdas akkasumas Masgidul Alaqsaa olaantummaan to'annaaf Yerusaalem magaalaan dura wiirtuu waliigalaa taasifanna jechuun bulchiinsi Doonaald Tiraamp imbaasii yookiin qoonsilaan Yerusaalemitti banamuun dhuunfachuu Beetul Maqdas yookiin Al-Qudsi akka ta'e yeroo xiinxalamaa jirutti manni marii mootummoota gamtoomanii caffee waliigalaa irratti sagalee biyyoota 143tiin olaantummaa Filisxeem hundi akka deebi'u murteessus Israa'el abadan jettee tan gammatti kan falmaa jirtu. Kaayyoon isinni guddaan Hamaas wajjin wal lolaa osoo hin jenne amma immoo Filisxeemota duguugutti kan taatee fi weerara West Bank Tulkariimii fi Jeenin irratti gaggeessaa jirtu balaaleffannaa guddaan Ingiliz dabalate kan mudataa jiru ta'uun beekamaadha. في وادي هونين بصلية صاروخية وكانت مصادر لبنانية ذكرت أن الجيش العبري نفذ حزاما ناريا بالطيران والمدفعية بعد إصابتهم بمعارك جنوبي لبنان وبطبيعة الحال بعد إصابتهم بمعارك جنوبي لبنان وبطبيعة الحال على كافة محاور جديدة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
بمشاركة رئيس الوزراء القطري ومدير وكالة القرى سلسلة من المتفجرات وعددا كبيرا من المادة المتفجرة ثم يقوم بنسفها تباعا كما نلاحظ، وهذا أيضا شاهدناه في مناطق مختلفة وتحديدا. أهلا بكم من جديد، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن مراسل التلفزيون العربي. أدم سيزبولان كاليسا ديمي كان كالتيو كان جيجير تاتي نائب قاسم كرا حسن نصر الله أرغتا جتشون دادتشودان تورا فان عربا رتي كمتان سيبولچيس بنجامين نيتاناهو هللوان دوچاس فيلوتا ليبانوس irratti fudhata jiruna dunyaan kan yaaddofte fi Hizbollaan sa'aatii 24 qofa keessatti piroojeektiiwwan gurguddoo waraanaa iddoowwan filatamoo ta'an meroo dabalateetiin kan Israa'el irraa barbadeesseef Israa'el machooyte haleellawwan jeetti gurguddaa daayaaf kibba Libaanos irratti fudhata jirtu addunyaa yaaddessuu miidiyaaleen galaalchuu irratti argaman. Naayib Qaasim gamaa isaaniitiin yeroo kamiyyuu caalaa arguuf jirtan guma goota kennaa saffisaan baafanna jechuudhaan Hizbollaan dhaadateeti jira. Haa ta'u addunyaan nagaa waliigalaa gidduu galeessatti fiduudhaaf dadhabdee osoo hin ta'in kan calliftee akka fiilmii tiraajediitti ajjechaa ilma namaa rabbiin jaalanne kana kan sibiilonni keessatti harcaa jiranii fi qaamoleen silaa wal waraanaan ilmaan namaa irraatti fagaataniiti ture kan wal waraanuun murteessaa ta'e. Haa ta'uuti malee misaayilota rookettiiwwan duuchaa haleellaa jeettiiwwan Israa'elii dabalatee gamoo darbiiwwan jalaa ilmaan namaa kan argamaa jiranii fi buldoozerootaan qotamaniitiin yeroo ammaa lubbuun dhibboota hedduu Gaazaa fi Libaanos keessaa argamaa jiraachuun ammoo wal gaafachiisaa ta'e. Hizbollaan humna isaa cimsuun yeroo kamiyyuu cala rookettii fi misaayilota gaayidid jedhamanii fi burkaan jedhamaniin Haifaa, Eelaatii fi Teel Aviv haleeluun isaa dhagaamee jira. Aayiraan Doomiif Deevid Slingiin Israa'eelota yeroo kamiyyuu cala haleellawwan Hawtii akkasumas Islaamic Resistance kan damee Iraaqii fi Hizbollaa Sooriyaa keessattiin dhiphachuurraa kan ka'e misaayilota Hizbollaa kana dandamachuu akka hin dandahin miidiyaaleen galaalchuu irratti argaman. Benyamin Netanyahuun aruusaa cimaa yeroo ilma isaaniitiif qabanitti kan cidha kana dheeressan sodaa Hizbollaa irraa ta'uu fi waltajjiileen gurguddoon mana mariif kaabinota ministeerota Israa'el keessatti gaggeeffamu hundi bakki isaa kan hin beekamneef amma kallattii jijjiiruun sodaa guddaa Hizbollaan yaalii ajjechaadhaa Benyamin Netanyahu erga dirooniin mana isaa haleelee asitti sodaan gurguddaan keessoo lammiilee Israa'elitti uumamu miidiyaaleen gabaasaa jiran. Ameerikaan walgahii mana marii mootummoota gamtoomanii irratti waraana kana akka dhaabduuf gaafatamtus kun ammoo qulqulloonni akka duguugamaniif filmaata jalqaba ta'uudhaatu himama. إنشاءها الجيش الإسرائيلي عام 2019 تحديدا كان هناك احتياج لهذه الوحدة على وجه تنظيمها مختلف. في الفترة الأخيرة حتى في نهاية الأسبوع الماضي أعاد تركيب القوات داخل الفرقة بحيث مزج شكل ما يطلق عليها على الأرض. إذن هناك لديك مشكلة حقيقية عندما تقيم القدرات ويكون التقييم خاطئ يظهر من خلال ارتفاع نسبة الخسائر وعدم القدرة على تحقيق شيء على الأرض، وهذا ما نجده الآن على طول الشريط الحدودي مع لبنان. ربما أبقى معك في تصريح لازما وكنا دائما نتبادل التعاون بحكم المسؤوليات 30% من حزب القوى الصاروخية. نعم، لكن ثبت يقينا أن حزب الله استعاد توازنه في الفارق العبوة. وما الذي يقوله لنا ذلك عن قدرات المقاومة على الرصد والتتبع وتوقع أيضا مسار ذكرته لأن القسام فلانو أمريكا كان تربين وفكان كيس جيفا مرتي دونالد ترامب فيلتما جاتشون أبدي كان كابو بينامين نتانياهو يرو أمان كان ديبان تاوان مراسان كامالا هاريس درسا جراتوسي اتباع فلانو أمريكا تيف أبدي قدا كان كابو بلچين سيونتا يوكي نمو بلچان إسرائيل بنجامين نتانياهو علي اللوان baa gidduu galeessa Gaazaa akkasumas Libaanoositti cimsee itti fufu maddeen gabaasanii jiran. Dippiloomaasiiwwan garaagaraa Israa'elii fi akkasumas baa gidduu galeessa Libaanos dabalatee akka dhaabbatuuf yaalanis Ameerikaa fi fedhiin warra dhiyaa inni guddaan olaantummaa isii mirkaneessuuf waan ta'eef lolli baa gidduu galeessa gara waraana addunyaatti akka hin ceesifne sodaan jedhu dabala dhufeeti jiran. Kutaawwan binti Jabal, Kifar Kiilaa akkasumas Kifar Shubaa fi akkuma beekamu Daahiyaa irratti dabalatee haleellawwan kallattii waraanni wal seenuudha himamaa jira. Sibiilonni jidduutti harcaatii jiran. Lammiileen Gaazaa 44,000 dhibba tokko jalatti dhiyaachaa jiru. Ministeerri fayyaa kan Palestaan yoo gabaasu gama biraatiin ammoo ji'a tokko keessatti qofa haleellawwan
Israa'eel fi Libaanos gidduutti gaggeeffameen lammiileen siviilii qulqulluu 2,400 Libaanos irraa kan ajjeefaman akkasumas kanneen 12,000 ol ta'an ammoo madaahuudha ministeerri Beeruutii beeksiseeti jira. Haa ta'u malee kanaaf furmaanni guddaan maali kan jedhuuf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaa'ii ariifachiisaa fi dhukaasa dhaabuu dhiyeessuus Israa'eel abadan jetteeti jirti. Ameerikaan dippiloomaatota adda addaa fakkeessiif illee taatu ergitu fedhiin ishee inni guddaan waraanni baha gidduu galeessaa kan dhaabanneef dursa kan qabate ishii ta'uudha miidiyaaleen galalchaa jiran. Haa ta'uti yaaliiwwan gurguddaa haleellaa onkoloolessa 26 sanbata darbe Iraan irratti fuuteef Iraan qophii gurguddaa taasisaa jiraachuu ministeerri waliigala raayyaa ittisa biyyattii beeksisee jira. Ajajaan waraana Iraanii Jeneraal Muhammad Bahagaarii fiinsii achi Israa'eel irratti fudhatamu haleellaa gurguddaa buufata niikleerii kan Diimonaatti argamu irrattis akka xiyyeeffatu ifatti lallabaniiti jiru. Dippiloomaasonni Ingiliiz muummeen ministeera Ingiliizii Kiyaar Smaartar dabalatee yeroo kadhachaa jiranitti Iraan karaa abbaa amantii olaanaa Ayatullah Ali Alkaaminiitiin tarkaanfiin fudhatamu yeroo kamiyyuu caala seenaa keessatti kan Israa'eliif godaannisa ta'u jechuun miidiyaaleen gurguddaan gabaasaa jiran. Kaayyoon guddaan Raashiyaan, Chaayinaan, Kooriyaan kaabaa Iraan cinaa dhaabbanna jedhanii fi haleellawwan kun dhaabbachuudhaaf furmaanni maal jedhu waraanni Yuukireen daranuu cimee itti fufuun dhaga'amee jira. Raashiyaan haleellawwan gurguddaaf yaalii niikleerii galaana irratti taasifte addunyaas yaaddoo gurguddaa ta'e. Ameerikaan keessattuu biyyi tokko isiin alatti yaalii niikleerii akka hin taasifnee fi wal dhibdee fi sodaan guddoon waraana Chaayinaaf Taayiwaan ammoo Ameerikaas harka galfachiisuun beekamaa waan ta'eef addunyaan keenya garamitti deemti kan jedhu yaaddoowwan kumoota addunyaa ta'eeti jira. شعبنا أثبت خلال 45 عاما أنه لم يستسلم أمام أي معتد ولن يستسلم. الأحرار لن يتنازلوا. ولبنان بينما تواصل إسرائيل حصارها على شمال القطاع كما توقفت عند قرار Stephanie Bennett has the latest. Vladimir Putin saying the use of North Korean troops is further sign of the Russian leader's weakness. NATO now putting North Korea on notice, warning of potential consequences in the region. A big political target here in Israel, and then it emerged that a number of وعلى شاشة البيانات الواردة من الرادار تظهر معلومات ترتفع 36 ألف متر وحتى 400 كيلومتر للصواريخ المخصصة لضرب الأهداف الفضائية وبسرعة مختلف هشدار داده بودیم. جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد حق قانونی خود برای پاسخ مقتضی به این تجاوز آشکار را کاملا محفوظ دانسته و رژیم haa ta'u humnoonni peerooksiiwwan haleellaa gurguddaa hawtii Yaman Hizbollaa Hamaas dabalateetiin humna irree cimaadhaan magaalota Israa'eel fi lammiilee Israa'eel dhiphisuu irratti akka argamanii fi Benyamin Netanyaahuun Naayif Qaasimiif waamicha dhiyeessan. Waamichi isaan dhiyeessanis walii galuu yookaan barbaannu taate haleellaa Hizbollaa nurratti fudhataa jiru akka dhaabaniif magaalonni Israa'eel akka hin haleelamne kan akeekkachiisan yoo ta'u kanaan alatti ammoo karaa Hasan Nasrallah qabattan jechuun dhaadachuu maddeen galaalchaniiti jiran. Iraan gamashiitiin tarkaanfii Libaanosii fi Gaazaa irratti fudhatame Israa'eliif ciini guddaan qophaa'e jechuun yeroo akeekkachiiftetti ture. Ciini ilma kiyyaa haa dheeratu jechuudhaan kan isaan cidha yeroo biraatiif dabarsuu himan. Baankarii Yerusaalem dhiyaatti kan argamu bulchaan Israa'el Benjamin Netanyaahuun waraanni isaa yeroo kamiyyuu caala akka of qopheessu kan dhaamsa dabarsan ta'uudha Associated Press gabaasee jira. Addunyaa keenyaaf nagaya hawwina, amantii hundaaf nagaya hawwina. Waraanni amantii, waraanni akkasumas garaagarummaa yaadaa aangawoota lamaan walitti gaggeeffamu sibiilota dhidhimsaa jiraachuun aadmaleedha jenna. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. مع لبنان وبطبيعة الحال على كافة محاور التقدم تجري اشتباكات في جبهة لبنان عن مواجهات واشتباكات حصلت بين قوات الجيش الإسرائيلي وبين عناصر حزب الله يوم أمس كذلك ربع 30 ولم يحقق نجاحا يذكر. من جانب آخر أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وإلى لبنان حيث أعلن حزب الله اللبناني استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في قانونا لحظر وكالة الأونروا مؤكدا أنها ستقدم خدماتها للفلسطينيين في المنطقة وأن دورها لا يمكن الاستغناء عنه. أوضحنا للحكومة الإسرائيلية أننا نشعر